والله إجولة لما كان قبل برين إذا قلت بري كل كما دبته كوكما صدمي شني في وين ويابرو ويابرو نجم ويابرو أبشرا دعائي مو إذا جنبل تلا لو كتكان دابتري ليني يا ربي إجولة سعودي ترى يا ربي إجولة دبي يا ربي إجولة أنا بسمبر ومنك على قرآن بر كمان إيه قالوني والله أكاك كتلا أكاد ذاكر أولي كي سيداك نانجت والله سيداك أكامو كله يا ربي يا أيو إنسان دبر منو دابه بنا دابه برادة ما يو إنسان كباري مرا كلا جلا كاي أتى كاي في برادة ما كاكم كوشينا تينا أستاذ فولي مشروع ما ده كجايبه أورجار تاني بنت أيجرا فولي وان جزاء آتي تيكو أبشرا والله وانا كاراني رأي मैं तो बड़ा गप्पा थी मैं इजी के लो तो ना अगर तुम्हें गप्पा तो आएगा इडी कैसे मैं कर लगी भी लल्ला गप्पा में عالي كوبا كوبا دعائي تات دعائي حكاتي والله عالم إبراهيم شيء كودا دعائي تسنتن عالم علماء إبراهيم شيء عبد الرحمن فإبراهيم شيء عبد السلام دعائي تون عالم من روبت والجو ده واقع تنتبه تنجا فبويا سرقي سنس إيه والله أوكي إيه والله إيرو واتكتي ميجا كويس كاف يا دوي سيجد حديث من أقولي ما سي فكاتي أستاذ كده سنيجا فيديو كده أكتي والروانية تقطق النجلاء أنا أرسلت النية في دبته أميرة قد نقل أميرة أماني تقطق هيك يقول أجر والله أوكي يقول فني وكان كومنت يا ننتهي بريسارا كنا في تقطق سنيتي يا ده ساري أبشرني إيش جلابة إيش نقلتها إيش نجلا جلابة إيش ديني قد أبنى الدنيا مع لباسا إنما ربي في كنيسة براسة والله كذا ثم والله عادتية بيشان كيف يجي ثاني يومين بس كيرو سن داكا كوفا جاني أنكوران دو دستبات قرآن كذا في نجار لاني بيسمبر ومنك على قرآن بر كمان إيه قالوني والله أكاك كتلا أكاد ذاكر أولي كي سيداك نانجت والله سيداك أكامو كله يا ربي يا أيو إنسان دبر منو دابه بنا دابه برادة ما يو إنسان كباري مرا كلا جلا كاي أتى كاي في برادة ما كاكم كوشينا تينا أستاذ فولي مشروع ما ده كجايبه أورجار تاني بنت أيجرا فولي وان جزاء آتي تيكو أبشرا والله وانا كاراني رأي मैं तो बड़ा गप्पा थी मैं इजी के लो तो ना अगर तुम्हें गप्पा तो आएगा इडी कैसे मैं कर लगी भी लल्ला गप्पा में और का में ये गिब्बी कैसे लल्ला वाब बोल इजी के लो वांग ये अक्कर करो मुकिन बरेर करो बादिया देखो मन लो ता को जे reefu nama magaalaa roobee akka jiru nuyyaa jennee kinnoo qorqorroo birrii jirtuun binnee ijaaraa jirra kinoo irra ijaaraa irra nagahuu diddee dhiise bakka garana nagahuu diddee dhiise. Siree eda waan irra kule qoo qabdanii eda waan du'aayii edana akkamitti dachaa dhabeeytanii wallaahi eda wanni isin naa goota tokko amaana isin dhaabban dhageeffadha ijoollee sadii takka dalagaa hin qabne maqaa jalaatiin namni duwida ofii irratti fuudhee wallaahi ijoolleen lama kan qabne birriin eda galte birrii qulqulluu kuma 130 shanii fi wayii guyyaa boruu ni galte abshira du'aayii immoo hidhaa isin bultela luka takkaan dhaabbattanii leeyni yaa rabbi ijoollee su'uudii tana yaa rabbi ijoollee dubaa yaa rabbi ijoollee godee angode bar saa saddeetitti ila rafnayyu gode muraada maraafuu godee ranta gaddu unkaan ayi ummaan tiyyaa du'aayii godhan kana laalanii qorqorroo hambitellee ijaarellee qorqorroo ani ijaare kanallee laalanii akka malee bareeda maasha Allah wallahi billahi asir namni nama faakin ogo asir nakasi maasha Allah daawta dargi fakkaate wallahi ya salam rabbiin itti isiniin dhaga'u mana bakka inni jiru laal mana bakka inni jiru mana kee naga fagaata argaa gibbiin bal'aa ka maasha bal'aadha nun gurgurre namni hin gurgurre nun gurgurre oddoo hin gurgurre tuune nu ayyaana kiiloomeetira takka masjida Hamzaa irraa kiiloomeetira takka bicha masjida Hamzaa irraa
خلاص وانا كنت دي سمرت جارتي تك سمرت قلبت لما فودو إدا Rakkoon qabu qorqoorroo asiin itti keessa amma qalladina. Namni nutti dhufu maal jedha amma kana adammi ata yaran maal jetta fara yaran amma amma kana. Achi dhaabate kinnoos. Shee garoo be yaa'ee kalki. Wallahi kalki yaa'ee makiina martuuf qabee marti isaa makiina. Wallahi jaalala namaa mu. laayizin waraabuu qabdan gaafsan daataa guuttattanii laayizin darbuu qaba. Baadiyyaa biyya ko. Magaala Maroobeeti masgiida Hamzaat bilookii lama irraa deemanisi bilookii lama bicha. Maasha Allah. Osoo biyya biyya jiraadhe jee kan sobne. Wallahi silaan dhufa baadiyyaa biyya koo biyya dhalootaa koo jettanii miisinu. Addisa tokko kan jedhe irraa fagaatee carraa jiruutiin sin dagadhu ani jedhe bar. Oddoon hin bareeddii miufi. Maasha Allah wallahi iddoon bareeda. Bar biyyi ambaa lafa fulee kan argu hawwii qabani bar. Bara marga kan argu mallaqa kafalanii biyya namaatitti biqilii dhaabanii. Qilleensa bareeda qaba. Qilleensa bareeda qaba. Maasha Allah. Maasha Allah. Arrara. Ya salaam. Yoo tokko dhageettan guyyaa san mana shari'aat qophii addaa qopheessaa shamarran kenna. Kan walaa dandeettan, kan ashiidaa dandeettan, viidiyoo waraabuudhaan suuraan isaanii profaayilii gaafatan aarusaa isaanii jechuun fuuraa isaanii godhatanii haga sargiin addaan galu. Mana shari'aa Suuraa tumaan nu ergi qeerroo rafoon qabu inshallah. Hojii ergina beeksisa hojii hojjetes profaayilii isaanii mallattoo yookiin waan akka abaaboo bira kennee waan bareeda achuma jalaa hidhattan. Okay, no problem. No problem. Okay, ammayya qopheeti. Kanaaf guyyaa sargi ammaa maal hin beekanii akka shamarran keenya akka teeruutu barbaanna. Akka dhiirri keenya akka teeruutu barbaanna shagaadhaan. Akkana barbaanna ammaan booda. Isaan biyyaa hin sargeessanii kalaas nullee si taasii qabannee asitti sargeessan. Oofisaallee asumaa dhoofisaallee biyya galla. Ina mana shari'aa akkam godhama nama waa isin dhaamuudha. Mana shari'aatitti hin beeka ijoolleen keenya kun amma akka waa kennu hin beeka. Waa walitti dhaabana laala. Ammallee yookiin asii galfanne mana nama asiitti ilaala. Abaaboon ililli makiina leenci guyyaan guyyaa olomaa otaati. Sheekaa roobee qofaa miti guyyaa aalimaati. Akkatti fuudhu qaban sheekonni kennan maan booda. Aalima marayyaa aalimni martuu irra jira. Aalimni martuu yaamamee jira. Aalimni martuu kulli warra roobee aalim. Guyyaa kana bareechina itti qophaa'aa gaafa geemitumaa itti aleenca qabu. Libbee wutti yaa'ami. Har'a hoo guyyaa irra. Hin jira qotaariin hin jira. Garai jira xiqqoon fagaata haada irraa harkifne nu qotaariin xiqqoon irraa achi fagaata haaduma harkifan. Akkas booza takka lama sadii qopheessa. Maasha Allah gibbiin akka malee bareeda sheek. Dhugatti wallahi isin haa bulfatu. Isin bulfatu. Horaa dhagaa. Maasha Allah. Lafa baadiyyaa tokko hekteera tokko akkasumatti gurgure akkasuma jirti hekteera tokko ga'uun oolu. Ummaa waan tuqan warra duraaniiti. Isinumatti hafti jedhanii irraan muruun gurguree biratti du'an warri keenya hin tuqan. Maasha Allah. Ani amma jaartii takka isin bira galchuu qaba jaartii takka kunoo asii jirtiin dhageettii kunoo achi naa galtaa jira lafatee kunoo achi. Ani qeeroon achitti haa galu ani immoo isinis sossooma. Ani isinis sossooma. Ilaalaal qacceen isaa qacceen isaa bira dhaabadhee asii achi ilaala amma qorqoorroo. Sheeka waa itti dhaamadhaa gurra naa buutu as jala jirti. Ila an lafa taanii bite mana jechuudha. Siiganaa bitu jedha kunoo isheen lafa naaf achi ilaala achi galte kunoo. Xiqqii dhiisi gaafa gatti galte. Meelee qeerroo adaa madhaa dheeraa hin jedhin kunoo sheekaa roobee bira lafta jirti kunoo. Yoo silkiina irraa kaafte ammoo kaase. Laasanii miti. Sheekaa roobee anaaf jechuudhullee arsiitti waa isinit dhaamadha. Ani isinit dhaamadha barbaada yoo obboleetti baatan obboleetti manaa kenna. Yoo imaana qabaatteetiin hin jette yoo salaata ibaadaa rabbii qabaatte kunnoo adiisa rasuula rabbii biran taruu barana boo. Ila boontuu takka jira obboleettii tiyya takka jira. Abdiin irraa waan ta'uuf tiyya. Irraa wal dubbatanii jechuudha fudhatan jiran. Takka jira takkallee keerra talattee jira. Yeroo Allahu akbar maasha Allah. Maasha Allah. Sheekaa roobee. Ana biyya lafa dichaa bi bara yoo lafa naa kutaa jedhu maal laatan ijoollee lafa dichaa maal godhan. Ama caraan deemee anda jaalkerolee. Ustaata karaa irraa qabaa. Ajala karaa irraa qabaa jiru. Maasha Allah tabaarakallah.
Tatana caala bareedu jira. Tatana caala bareedu jira inni yaada waggaa lama walirra dhalattee tatana caala bareedu kamaa baatee akkam jirti. Tuni biratti fokkattuudha. Laala sheeka dhagaa waan jettu Oromoo waan jettu. Shamarran kabajaa jira. Muka hiddi mi'aayu hiixeen mi'aayaa maaliif jennaan akhlaaqa ha'amma isinii miti haadha teessantu bara isin guddise isinillee abbaa keessatti isin guddise wanti hundi nama guddise irraa deema. Kanaaf rabbii wallaaf jettilee isin haa guddisuuf falmataa dubbadhume maasha Allah nama agartanii isiniin haadha laali intala fuudhisantu jiraa mire da'olleen isinillee amallee keessanillee waa hundaanuu namatti toltanii caara taatee barrii tana gino. Masya Allah. Jalqeerroo fi jalqeerroo fi falmata narraa gabbu'a. Sanumaan isin dhaaman. Amma waa godhaa Sama kottaa. aja tadi tuh. Ustaaza. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma namni sadii kun amma maali taqaraanii taaneerra. Inni jallisaa isin abbaa ilmaati. Shamarran lamaan dura eenyu soddaa taanaa bichaa ka dubbate eenyu dhugaa rabbii abaasan jarri lamaa warri nurra keessa jiranii. Walqituu fi Amiyyee. Alafanaa kutaa jadi enu awal. Lafa si. Haram. Ilkaanii fi dubbiin adiitu bareeda. Ila falmataa fi jalqeerroolleen ilkaanii fi dubbiin adiitu bareeda. An adii baasee dubbadhe akka keessan dalganeedha. Abdii kuwa wajjala wajjala. Mana keessa seena mana. Amiyyee Mana keessa seena. dhageeffadhaa dura lafa ka jedhe qeerroo manaatti as keessa jirti naa laalaarti jedhe ani immoo hin soddooma jedhe abbaa jedhe amiyyee dhiisa baqa amiyyee mee carraa isii kennaa dubbatu illee ofii mirga jalaallee dhiibne. Qeerroo irraa dhaabbata maasha Allah qeerroo irraa dhaabbata akka qeerroo jedhan kuno maasha Allah ni warri koomentii biyyattii ta qeerroo irra jettan naame lafa naa kutan lafa bicha maal godhe Saloni. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jaran anjir karo beti soddome bakka. Ila kiro. Ya salam ya. Irkada aku akan yang guyala mandebu wallahi. Masya Allah. Irkada. Ajirat wallahi orang wallahi ega kia. Guyang guyada ini nu jadi warriwawa jadi. Kana wallahi kana. Apa gula. Guyang guyada ini nu. Jaga masjid. Abshira. Wallahi guyada ini nu jadi kalich. Imagani. Inshallah guyyaa sheekaa roobe guyyaa dhoofsisaa isaaniinillee akka qeerrotetti wal geennee waa isaaniin jenna walga'iinsa kana dhoofsisaa irratti jechuudha. Waan gaaf dhoofsisaa sanni yedhee sa'aatii magaafa dhoofsisaa niyyannaa jechuudha. Idarraa kan itti bullee bar haga maal tattaan hin cinne. Itti jirra bar. Wala dalagaa. Eda kun kaafuru isin buufna waan ila nama 430 jira. Wanni eda Oromoo namni 40 dalay. Namni 40 ijoolleen qalbii qabdu ijoolleen qulqulluun kuma 100 fi kuma 34 birrii kan nama dalayte wallahi birrii dhugaa agaltu ta imaam duuba. Masha Allah. Nama kuma taa jedhee seeni bataa jedhaa Neera geeffadha seenaa biyyoo hii dalayte. Ijoolleen lama dalagaa osseente gasti wallahi dalagaan qabnu silaa guyyaa sheekaa roobete jettu ijayyoon takka suudii jirti ijoollee suudii dhugaa keessan seenaan barreeffamuu qaba. Maal jette takka jettiin takka immoo kuma 14 irraa kennite ijoollee lamarraa maal jettan? Dalagaa jari dhabde obboleeyyantii jette kuma 14 irraa kennite wallahi. Amma ijoollee san dalagaa akka jarri akka duuttu. Edallee sheekaa roobee kadhataa fi bulan rabbi rizqii itti habanu kunoo ammallee karaan banaa warri jirtan dhoofsaatti jirra. Gaafsan kunoo ijoolleen qeerroon Dubaay irraa Suudii irraa Kuwait Kwaatar irraa kunoo dhoofsisaa sheekaa roobee inni mallaqa jalaa jikennu malee gaafsan guyyaa gammachuuti waan dandeenyu amma lafa jala. Gaafsan guyyaa argannu biyyaa magaalaan hundi nama miidiyaan mana sheerri raadiyoo xiqqaate nama kuma 100 laaluu eeda. Gaafsa waan dhaqabnuuf amma ifaa jeetti seenni lafa jala kun akka torbee kana guutu. Dhoofsisa kunoo karaan bana ammarra akkaawuntiin bana. Maarree kunoo narratti illee tuffatina dhoofsisaa sheekaa roobee kuma 3 qabeessa. Inshallah ni galcha akkaawuntiin argate. Meeqa jettan? Dhoofsisaa guyyaa kanis kuma 3 Itoophiyaa. Allahu akbar kuma 3 jaalabdii jululle. Allahu akbar nama 41 fa. Allahu akbar 41 fa. Ya salam. Barreessaaf intalli haa galtu ummaan banni du'aayii godhaadha.